Maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna ameen. Kabajamootaa fi jaallatamootaa maatiiwwan waaqayyoo, waaqayyoon kan jaalattan, waaqayyoo isiniin kan jaalatu hordoftoonni chaanaalii keenyaa hundumti keessan akkam jirtu, akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii, yoon akka geenyuudhaaf arjummaa isaa nu baay'isee dhiifama isaatiin yeroo kanaan sa'aatii kanaatiin kan nu qaqqabsiise. Giiftiin keenya qulqulleettiin dubroo maaran maqaan ishii, ergamoonni, toloonni, raajonni, qulqulloonni waaqayyo maqaan isaanii kan galatooman, kan ulfaatan nuuf haa ta'u. Barnoota keenya walitti fufiinsaa kutaa 23ffaa guyyaa irraa kan ammoo kan walitti ilaallu waa'ee hinaaffaa kutaa 22ffaa keessatti seenaa Qaayinii fi Abeeliitiin walitti ilaalleerra. Walumaa gala isaa Abeel harka obboleessa isaa Qaayiniitiin kan ajjeefame gaafa ta'u, innis dhumni isaa jooraa ta'ee dachii kan irratti otoo jooruu harka namaatiin dhagaatiin rukutamee akka inni du'e seenaan mana kiristaanaa keenyaa nutti hima jecha. Walumaa gala hinaaffaan foonii ulfaataadha. Namni uffata gaafa haaraa irratti argu hinaafu, namni mana haaraa gaafa nuti ijaarru hinaafu, konkolaataa gaarii, uffannaa gaarii, nyaata gaarii, jireenya gaarii, walumaa gala jireenya keenya keessatti kan nu milkaa'e hundumaa kan hinaafu maaliif na caalee, maal naaf ol ta'e, maaf argate, maaf hojjete, maaf milkaa'eef isa jedhu malee nama kamiin iyyuu waa goone immoo waamine miti. Mee kutaa 23ffaa keessatti immoo hinaaffaa hafuuraa waliitiin haa ilaallu. Hinaaffaan hafuuraa immoo hinaaffaa foonirraatii garaagarummaa guddaa qaba. Walirraatii fageenya danuu qaba. Hinaaffaan foonii naa ol ta'ee naa gadi hin godhaa, na caale nan xiqqeessa, hin milkaa'e milkaa'e nan dhowwa, karaa isaatu karaa milkii ta'e milkiin isa dhowwa, fayya buleessa ta'e nagaan isa dhowwa, tasgabbaa'aa ta'e tasgabbiin isa dhowwa, nama boqonnaa qabu ta'e boqonnaan isa dhowwa jedhanii yaaduudha. Walumaa gala isaa jijjiirama jireenya keenya irratti nuti karaa foonii agarsiifne sana irratti namoonni ilaalanii akka keenya hojjechuu, gita keenya dhaabachuu, akka keenya isaaniif akka milkaa'u gochuurra luka nu qabu, harka nu qabu kaayyoo godhatu waan ta'eedhaaf kun hinaaffaa foonii jedhama. Obboleessi isaa Qaayil Abeeliitiin akka inni ajjeesu godhee Addaamii fi Hewaanin gannata keessaa kan baase seexanni hinaaffaatiin gannat lafa kabajaati isaan baasee Addaamii fi Hewaan ijoollee isaanii immoo akka isaan wal ajjeesan, wal balleessan godheera. Kun har'allee kakuu moofaa keessaa ka'ee barri 7,516 mana kaa'amutti illee har'as kun nufaana jira. Tajaajilaan tajaajila irratti, qotee bulaan qotee bulaa irratti, daldalaan daldala irratti, barataan barataa irratti, barsiisaan barsiisaa irratti, tajaajilaan tajaajila irratti, tajaajiltoonni tajaajiltoota, amantoonni amantoota irratti yeroo kana hinaafaati kan isaan jiran. Hunda dursa hinaaffaa hafuuraa kan jedhu barnoota keenya kutaa 23ffaa keessatti gaafa ilaallu qulqullichi Yohaannis wangeela Yohaannis boqonnaa 2:17 gubbaa irratti hinaaffaan mana kee na nyaatee jedha. Maaltu mana kee? Hinaaffaa mana kee. Hinaaffaan kun hinaaffaa foonirraa garaagarummaa hedduu qaba. Waa'ee qabeenya biyya lafaa, waa'ee namoota nu caalanii, waa'ee namoota beekumsa qabanii, waa'ee namoota milkaa'eetiif otoo hin ta'in waa'een hinaaffaa mana kee. Mana kee irratti gochaan raawwatamu, mana kee irratti badiin taasifamu, tajaajiltoota keetiin rakkoo mana kee keessatti uumamu. Hinaaffaan mana kee na nyaatee jedhe qulqullichi Yohaannis. Hinaaffaan namootaa otoo hin ta'in, waa'een qabeenya namootaa, waa'een beekumsa namootaa, waa'een dandeettii namootaa otoo hin ta'in hinaaffaan mana kee na nyaatee. Jechuudhaan wangeela Yohaannis boqonnaa 2:17 gubbaa irratti
dubbate. Jecha kana kan dubbate yeroo sana duuka bu'oota Kiristoosidha. Maaliifidha? Yaada kana qulqullichi Yohaannis duuka bu'oonni isaa akka isaan dubbatanitti kan inni kaayee jennee gaafa ilaallu wangeela Yohaannis boqonnaa 2:14 gaasnee gaafa ilaallu mana qulqullummaa keessatti sangoota, hoolota, gugeewwan kan gurguraman, kan bitaman, kan jijjiiraman taa'aniitu argee jedha. Eessa ta'a? Mana qulqullummaa keessa. Mana qulqullummaa keessa. Waa'ee hinaaffaa hafuura haasa'aa jirra. Waa'ee hinaaffaa foon otoo hin ta'in, waan na caalee otoo hin ta'in, maaliif bada warri hinaafan jiru? Maaliif kana ta'a? Manni Waaqayyoo maaf seera dhaba? Seerri Waaqayyoo maaf diigama? Qannoonaa fi doogimaan Waaqayyoo maaliif caba? Warri jedhan jiru. Warreen akkasii dubbaa jechuu qaba. Mana Waaqayyoo keessatti wangeela Yohaannis boqonnaa 2:14 gubbaa irratti lafa daldaalaa, lafa bittaa, lafa gurgurtaa, lafa itti wal jijjiiran, lafa itti beeladoota itti gurguranii fi bitan, qarshii wal harkaatii fudhatan, lafa itti daldaalan, lafa itti galii argatan taa'ee mana Waaqayyoo. Agartanii kuni bara keenya keessa waan argamaa jirudha. Mana Waaqayyoo keessatti mattaa fudhachuudhaan, hojjetaa qacaruudhaaf qarshiin fudhatamu, hojjetaa bakkaa kaasuudhaaf qarshiin fudhatamu, haara qacaruudhaaf qarshiin fudhatamu mana kiristaanaa keessatti argaa jirra. Keessumaa aangawoonni mana kiristaanaa keenya qarshiidhaan bitanii qarshiin gurguraa jiru. Manni Waaqayyoo gaheen isaa, hojiin isaa bakka qulqullummaa, bakka namni itti aarsaa qulqulluu Waaqayyoof dhiyeessu, ofiisitti of dhiyeessu, badiisaa lafa badiisaatti, yakka isaatti Waaqayyoo waliin itti dubbatutti, isaan garuu lafa daldaalaa, lafa sanyummaa, lafa oogiif loogiin itti hojjetamu godhanii jiru. Bara keenya argaa jirra. Hojjetaan akkamitti qaxaramaa jiru, akka inni ka'aa jiru mana kiristaanaa keessa arguun hin danda'a. Yeroo kana mana qulqullummaa, mana bittaa, mana gurgurtaa, mana hojii foonii, mana daldaalaa godhanii gooftaan keenya arge jedha. Funyoo fo'amaa qalcee qopheeffate hunduma isaanii hoolota, sangoota mana qulqullummaa keessaa baasee jedha. Har'as mana Waaqayyoo keessa ta'anii warra daldaalan, warra sanyummaa labsan, warra saba tokko ol kaasan, waa'ee wangeela dhiisanii warra faayidaaf dhaabate har'as Kiristoos garafee rukutee mana isaa keessaa ni baasa. Mana isaa Waaqayyoon ni qulqulleessa. Manni isaa bakka daldaalaa, bakka itti wal bitan, bakka itti wal gurguran, bakka itti sanyummaan wal qoodan, lafa itti foon isaa dhiiga isaa fudhatan otoo hin ta'in, lafa itti wal gurguran, lafa itti wal bitan, lafa itti faayidaa addaa argatan ta'eera har'a manni qulqullummaa. Eefumatti manni koo mana qulqullummaa, manni koo lafa kadhannaa, manni koo bakka kadhannaa isa ta'e isin lafa gurgurtaa bittaa, lafa itti jijjiirraa gootan, horii beellada garaa garaa itti wal jijjiirtu jedhee gooftaan keenya qaccee fo'ameetiin mana isaa keessaa garafee, mana isaa keessaa rukute, mana isaa qulqulleessee, haaree balfa mana isaa kee jiru Waaqayyoon baasee jedha. Warreen jijjiiran qarshii isaanii, maaddii isaanii gaggaragalchee warra gugeewwan gurguranii fi warra bitan, warra fudhatan, manni koo mana abbaa koo mana kadhannaa, lafa sagadaa, lafa soomii, lafa kadhannaa, lafatti aarsaan dhiyaatu, lafatti foon koo dhugaa, dhiigni koo dhugaan itti kennamu malee lafa daldaalaa miti jedhee ifatti itti himee manni koo mana qulqullummaa, mana kadhannaatii jedhee erga dubbateen booda isin garuu holqa saamtotaa lafa hojii foonitti godhattan jedhe akkuma dubbate har'a mana isaa keessatti argaa kan jiru kanadha. Raawwatamaa kan jiru kanadha bara keenya keessattis. Hojjetaan qacaramuudhaaf qarshiitu kaffalama. Yoo qarshii kaffalle malee, gosa sanyii yoo qabaanne malee, hoogganaan fira keenya, paappaasiin fira keenya, lubni fira keenya, daaqoniin fira keenya, barsiisaan wangeelaa fira keenya yoo ta'e malee qaamni biraa hin qacaramu. Lafatti aalseerummaan babal'achaa sanyummaan labsamaa jiru. Olaantummaan saba tokkoo lafatti dhimmamaa jiru. Lafatti namoonni wal gurguraniif wal bitan ta'ee manni qulqullummaa har'as
argaatii kan jiru Kiristoos guyyaa tokko garafee isaan kanas baasa. Warra har'a mana isaa keessa taa'ee gubboo yookiin immoo mattaa fudhachaa jiru. Warra immoo warra qajeelummaan tajaajila mana isaa keessaa baasaa jiru. Warra ba'uu malutu warra ba'uu hin malle mana isaa keessaa baasaa jira. Warra tajaajilu hin malletu warra tajaajilaa jiru mana isaa keessaa baasaa jira. Maqaas xureessaa jira. Maqaas itti laachaa jira. Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraa jedhama. Manni Waaqayyoo maaliif cufama? Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraati. Tajaajilli mana Waaqayyoo maaliif dhaabbata? Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraati. Tajaajiltoonni qooqa beekaniin haa baratan. Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraati kan jibbiinsaati. Manni Waaqayyoo maaliif saamama? Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraati. Manni Waaqayyoo qabeenyi Waaqayyoo maaliif bada? Qabeenyi mana Waaqayyoo maaliif bada? Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraati. Tajaajiltoonni mana kiristaanaa maaliif seeraan hin tajaajilan? Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraati. Daaqoniin seera sarraa eegamu maaliif eeggatee hin deemu? Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraati. Kiristaanonni maaliif amantaa isaanii jijjiiru? Maaliif barachuu hin qaban qooqa isaaniitiin? Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraati. Kiristaanonni gaabbii galuu qaban qooqa isaaniitiin? Hinaaffaan kun hinaaffaa hafuuraati. Kuni hafee garuu amma tajaajiltoonni kee maaliif Amaariffarraa Oromiffatti hiikee? Maaliif akkatti barsiise? Maaliif uffata akkasii uffatee waltajjiitti ba'ee? Maaliif faaruu akkasii faarfate? Maaliif kennaan akkamii isaaf kennameefi? Maaliif namoonni baay'een isa hordofu? Maaliif chaanaaliin isaa viyuu guddaa qabaate? Maaliif tajaajilaan lafa garaagaraa kutaawwan Oromiyaa deemee tajaajila otoo nuti jirru? Maaliif inni bulchaa mana kiristaanaa ta'e, hoogganaa mana lubummaa aanaa ta'e, kan godinaa ta'e otoo nuti jirru, otoo isin jirtanii? Isin eenyudha? Isiniitiin namaa ol kan isin godhe maalidha? Isinis namuma, innis namuma. Hunduu baratee malee dhalatee beekumsaan kan dhalate hin jiru. Namni baay'eedhama. Yoo ani faarfadhe malee, yoo ani lallabe malee, yoo ani qaddase malee, yoo ani hooggane malee, yoo ani soobe, yoo ani sagade malee namni amma koon gitu hin jiru. Anatu barre PhD'n eebbifame, digiriin qaba, teoloojii irraa, Phaawulos irraa, Kasaatee Biraan irraa, Maqalee irraa eessaa eebbifame? Ati sartifikeetti lakkoofta. Beekumsi kee garuu duwwaadha. Yaa isa orma barsiistu ofii kee hin barattu jedha Macaafni Qulqulluu. Ati jettee hattu barsiistu ni hattaayi. Hin sobiin jettee inni ati sobduun ni sobdaayi. Jedheetu Macaafni Qulqulluu nu barsiisa. Rakkoon cimaan kan jiru amantoota bira otoo hin ta'in tajaajiltoota ana bira, isin bira, hunda keessan bira kan jiru. Amanaan uumaa hin beeku. Yakkas hin qabu, badiis hin qabu. Rakkoo cimaa kan qabu, sanyummaa kan faarsu, naannummaa, ollummaa, biyyummaa kan labsu nudha. Warra keessumaa fannoo qaban.